ajaa'iba nama hundumtu yoo waan baay'ee baratan nama ta'ee jireenya isaa keessatti baay'ee keessa kan hin darbanne hin jiru maaliif yoo jettan bakka guddaa ga'uudhaaf Oromoo dirqama waan ta'eedhaaf jechuudha. Seenaa buleessa qabadhee dhufee jalqabee kutaadhaan isaan isiniif dhiyaatu. Egaa yaada keessan immoo koomentii jala nuuf baa'uu hin dagatinaa. Warri mana kanaaf haaraa taatan maatii ta'an subscribe godhaa jechuudha. Warri haaraa taatan immoo like koomentii nu barreessuudhaan warri haaraa garuu ammuma kana subscribe godhaa. Wantoota baay'ee barraatti namatti fidaa qaba. Oromoon san yookaan boqaa badii waggaa sagalitti eegale. Suftiin keessatti dhaloota miidiyaa wajjin. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa maatii furtuu dhalootaa miidiyaa for nageenyi koo nageenya waaqaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Biyya keessaa biyya alaa sagantaa kana kan hordoftanii yaada keessan kan naaf qooddan akkuma kana immoo obboloonni koo haala kam keessatti iyyuu na bukkee dhaabbattan tokkoon maqaa keessaniin dhawusinuu of beektu jaalalaa fi kabaja ulfina guddaa isiniif ni qaba. Akkuma kanallee galatoomaan dhaamsa kooti jechuudha. Toleegaa akkuma jalqaba irratti isiniif kaasee har'aa seenaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Seenaan kunis waa'ee obboleettii tokko qorumsaa waggaa 9tti bu'aa ba'ii waggaa 9tti eegale. Maalirratti qoramte? Maaliifis qoramte? Bu'aa ba'ii akkamii keessa darbite? Egaa obboloota koo akkuma jalqaba irratti dubbadhe warri haaraa taatan ammas subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri maatii koo taatanii na hordofaa turtan immoo like share akkuma kanallee yaada keessan koomentii jala naaf kaawaa jechuun dhaamsa kooti. Egaa maalidha waggaa 9 maaltu eegale? Dadhabbii akkamii keessa darbite? Eenyuuf jechas aarsaa kana kaffalte? Namni tokko jireenya isaa keessatti tokko ofiif jecha lama immoo nama tokkoof jecha namni kamiyyuu aarsaa ni kaffala. Qormaanni waggaa 9tti ishii eegale kun akkuma amma waggaa 9tti eegale sana itti fufee jira moo jireenya ishii gara dhumaa maal keessa jira laata? Jalqabni yoo fokkise iyyuu galgalli hin fokkisu abdiin qaba. Akkas jedhu Oromoon abbaan koos akkas naan jedha ture. Mucaa koo biddeena galgalaa siif haa laatu Waaqayyo naan jedha ture. Egaa galgalli obboleettii sanaa maal ta'e yookaan immoo umurii amma irra jirtutti maaltu ishee mudate laata? Egaa hawwiin kun eenyumtu yeroo nama eebbisu biddeena galgalaa siif haa laatuudha. Dulluma keessa ulfina yookaan immoo kabaja argadhu, fayyaa argadhu, hin rakkatiin isa jedhamu sana jechuudha. Egaa obboleettiin kun waggaa 9tti maaltu ishee qaqqabe? Maal keessas darbite? Turtiin keessan garuma qophichaatti haa ta'u isiniin jecha tokko jedhee eegala. Kanan dhaladhee guddadhee baadiyyaatti. Dhaloonni koo baadiyyaa keessa waggaa 9ttan gara jireenya magaalaa dhufe. Innis kanan gara jireenya magaalaa dhufeef jette obboleettiin kun. Abbaan koo waan baay'ee ani barumsaa baradhee bakka guddaa akkan ga'u waan hawwii guddaa qabuuf baadiyyaa keessatti immoo tarii akka garaa kootti qo'adhee barumsa koo qabxii guddaadhaan akkan hin darbine waan amaneef hawwii guddaa waan naa qabuuf kanumarraan kan ka'ee magaalaa ganda firaatti taa'ee akkan baradhuuf haala kana naaf mijeesse jetti obboleettiin keenya jechuudha. Waggaa 9tti haadha kootoon foolii haadha kootoon arra'u obbolaa koo wajjiniin burraaqee taphachuu qe'ee baadiyyaa keessa otoon hawwu horii dachaasee obbolaa koo faana galchuu otoon hawwu garuu yaada abbaa koo eeguudhaaf anis barumsaaf hawwii guddaa waan qabuuf gara inni deemi taa'inaan jedhetti imaluudhaaf dirqame jetti. Kana keessatti garuu yeroon kana jedhu har'aa abbaa koo komachaa hin jiru. Maaliif bakka sana deemuun koo jireenya koo keessatti jireenya koon har'a irra jiruuf barumsa guddaa akkan argadhu haala kam keessattuu qormaata natti dhufu hundumaa cimee akkan keessa darbuuf na gargaareera jetti. Tolega namni hundiyyuu qormaata wal qixan simatu. Tokko qormaata jireenya isaa irratti dhufu irratti gunguma. Tokko immoo qormaanni sun barumsa guddaa akka ta'ee fi isaa cimseef galateeffata jechuudha. Jireenya namaa keessatti kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota maatii furtuu dhaloota. Obboleettiin kunis yeroo jettutti egaa manni firaa sun abbaa manichaatu akka ishiidhaa fi wasiila ta'udha kan isheen dubbatte. Haati manaa sun garuu baay'ee namoota hamtoota jedhaman keessaa tokko jetti.
baay'een gadda yeroon kana jedhu. Ishiin baay'ee hamtuudha. Yeroon kana jedhu garuu dubartoonni fira abbaa manaa isaanii ofitti fudhatan hundi hamtuudha jechuu koo miti. Ishiin garuu anaaf baay'ee hamtuu keessaa hamtuu ishee dhumaa turte. Haa ta'uyyuu malee hamminni ishee sun sadarkaa har'arra jiruuf cimina naaf ta'eera. Dudduubatti akka hin deebineef fuulduratti na darbateera. Gufuun gaafa nama dha'u fuulduratti nama darbata. Namoonni baay'een garuu utuu hin hubatiin gaafa hafan si haa dha'u jedhu isa isaan dha'e gufuu sana. Si haa dha'u waaqni jedhu. Gufuun garuu fuulduratti akka tarkaanfannu nu godha. Badiinsa inni guddaa garuu gaafachi iddoo nu rukute sanatti dhiisnee bira darbinudha malee jette obboleettiin kun. Kanaafis jireenya nanichi keessatti dabarse jireenya koo har'aatiif cimtuu akkan ta'u na godheera. Waan hundumaa akkan jabaadhe keessa darbu har'allee jireenya koo keessatti qormaanni kam yoo dhufe akkan jabaadhe keessa darbu na godhee jira jette. Egaa jalqabichi waggaa 9 kun barumsa ishii akka haala gaariin barattuuf gara sana yoo dhaqxillee akka abbaan ishii hawwe akka isheenis hawwite hin taane ture. Maaltu ta'e laata? Walumaan haa hordofnu. Akka naqeen gimaasha yookaan walakkaa seemisteeraatti ture kan hin dhaqe. Bara sana bakki hin jiru jechuudhaan na baaste. Akkuma carraa ta'ee wasiilli koo sun hojiidhaaf walirraa fagoo jiru yookaan ji'a lamattis yeroo inni dhufu jira. Waggaa sana toon baratiin darbe. Sababiin isaa seemisteera irratti deeme waan ta'eef bakki hin jiru jechuudhaan ishiin barsiistuudha. Mana barumsaa keessatti aangoo wayii qabdi. Yeroo sana badaa yaada ijoollummaati. Yaadnis badaa waan naan galleef. Waggaa sana akkasitti barumsa kootuutti nuuf ifuuf hin darbe. Harmeen koo obbolaan koo ganna sana akkan galee arguuf hawwii guddaa qabu ture. Isaan garuu ishiin akkan ani galu hawwii hin qabdu yookaan fedhii waan hin qabneef galee harmee koos obbolaa koos arguu hin dandeenye. Abbaa koo garuu kana gidduutti argeen ture. Dhufee na ilaalee ture. Egaa akka carraa ta'ee abbaan koo otoo hin baratiin isa na barsiisuudhaaf tattaafataa jirudha waan ta'eef sababa adda addaa guurtee mana barumsaa deemtu innennaan akka manni barumsaa sababa adda addaatiin qophii adda addaatiin cufaa ta'edha ture. Abbaan koo ammachi turetti kan isheen itti himaa turte. Anis egaa jireenya mitiire abbaa koo gammachiisuuf miti kanan bakka sana deeme. Hawwiinni naaf qabu sana galmaan ga'uuf mitiire. Haa ta'u malee anis isa isheen jette sana tole jedhee fudhe. Waan sin ajaa'ibu keessa mucaa dugdatti baadheetanii mana qulleessa. Jilbeeffadheen lafa walawwala yookaan immoo lafa qulleessa. Yeroo kanatti yoo mucaan bo'e sookeetii teephiirraa buqqisteetu ittiin argutti ture. Gonaaddis iddoo 2 dugda koorra jira amma ammaatti. Akka nama wayiin murameetti bakka 2 gonaaddis narra jira. Waggaa meeqa argisiisu ginnarraa baduu dide. Haa ta'u seenaadha jedheen qabadha. Iddoo sana ammallee yeroon tuqee ilaalu natti dhaga'amus akkan jabaadhu na godha. Jireenya koo keessatti qormaannoo na mudate dafeetaniin gonaaddisa koo sana tuqa jetti obboleettiin kun jechuudha. Waggaatti aanus maqaaf mana barumsaa dhaqee galmaa'ullee torbeetti guyyaa tokko ture kan ani dhaqu. Bishaan bakka boonuudhaa kanan waraabu ana. Leetira 20-25 dugdatti hin baadha. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessa ijoolleen barattoonni yoo na gargaaran oduutti odeessiteetu miti. Ishiin namiiti jetteetu miti jettee na reebdi ture. Achi booda barsiisaan tokko Isqeel jedhama. Waaqayyo isaa eebbisu. Nama waaqayyoon amanatee jirudha. Nama gara dabuuf kana ta'uusaa amma ammaatti keessa koodhaa hin badu jechuudha. Ani Amaariffa sirriitti hin beeku. Inni immoo Oromiiffa hin beeku ture. Haa ta'u malee gochaan walii galla turre. Ijoollee mana barumsaadhaa baasee hanga mana bira ga'anitti akkanaaf baatan godha. Isaan booda na baachisa. Ani garuu akka nama baatee dadhabeetti gibbimatti ol gashee buufachuu qofa ture bishaan. Dhugaa dubbachuuf taanaan nama sana toon argachuu danda'e baay'ee tokko natti tola. Waaqayyo isaa eebbisu. Amma yeroo hundumaa tarii yeroo sanayyuu nama baay'ee umuriin isaa deemedha. Haa ta'u garuu yoo jiraates waaqayyo umurii isaa dheeressu. Yoo lubbuudhaan lafa kanarra immoo hin jiru ta'e ijoollee isaatiif waaqayyo waan gaarii haa godhuun dhaamsa kooti ammallee jechuudha. Akka kanatti na gargaara ture. Wanti biraa hafu nyaata gahaan argadhu. Nyaanni kan dhufu wanti hundumtuu fe'amee kan dhufu maatii biraa. Wanti ishiin bittu yoo jiraate gosa nyaataa keessaa zayitaa fi ashaboo buna yoo sukkaara yoo ta'edha saamunaa. Kanaa achi wanti hundumtuu maatii biraa dhufa ture. Isuma keessaa garuu ani akka gaariitti nyaadhu ture. Yoon daddafee nyaadhe horii abbaa kee kana kaa nyaadhu kaasirriitti naan jetti gabaa maaltu si gatattee na kabalti. Yoon suuta nyaadhe immoo hojii baqateessee cicciniin taa jettee na rukutti. Firoottan ko kanas maal jettume? Maalis jettanii ibsitu?
jechuun yaada ishii nu ibsaa jirti obboleettiin kun. Mucaa baadheen mana qulleessa. Wanti tokko yoo mana keessaa dhume akka carraa ta'e obboleettiin ishii guddoon tokko mana keessa jirti. Obboleettiin ishii kun hiriyoota baay'ee qabdi. Wantoota mana keessaa waan akka dhadhaa, shiroo, wantoonni akkasii biyyaa dhufa maatii biraa. Isuma kana keessatti garuu akka waan qarshiitti baastee bitteetti kan fixu nama tokko yoo dhumes immoo kan reebamu, kan itti gaafatamu ana ture. Maaliif jettanii yaaddu garuu? Na balleessuuf moo gara gaariitti na baasuudhaaf laata? Wanti kun kan ta'aa jiru jettanii yaaddu jalqaba irratti. Egaa ammas waggaan sun akkuma ta'etti dhufee qormaatarra dhaqee yoon taa'e akka ishii fotoon taane akka waaqayyoof immoo qabxii gaariin fida ture. Maaliifii barumsa baay'ee waan an danda'uuf. Isaan booda egaa barumsa koo akkaataa kanatti itti fufee haadha koo obbolaa koo otoon argin waggaa 4 guutuu na teessisan. Abbaa manaa ishiitiif dhimma hin qabdu. Sababiin isaas ishiin egaa yeroon kana jedhu sa'aatiin ammarra jirutti yookaan immoo akka sagalee waaqayyootti namni kamiyyuu fuula waaqayyootti tokkodha. Sa'aatii sanatti garuu sammuu koo keessatti kan qaramee hafe yookaan immoo seef ta'ee kan hafe ishiin lammii biraadha. Inni immoo ilma Oromooti. Kanaaf akkas taati laata kan jedhu haalota ammarra dhaabbadhee yeroo ilaalu yeroo sana kanaaf nu miitii laata. Isaafis ilaalcha gaarii waan hin qabneef kanaaf laata kan jedhu keessa kootti baay'ee natti dhaga'ama. Haa ta'u malee immoo nan arga ollaadha. Inni Oromoo ta'ee ishiin lammii biraa, inni lammii biraa ta'ee isheen Oromoo taate wal kabajanii jaalalaan yeroo jiraatan immoo nan arga. Gara mana sana keessatti garuu yeroon ol deebi'u baay'ee dhiigni koo na danfa ture. Baay'ee namiiti. Haa ta'u miti. Mana barumsaa ja'atti si'a 2 yookaan si'a 3 yoon dhaqedha. Mana barumsaa yeroo naqu qofa immoo kophee kaawwadha firoottan koo. Nama ajaa'ibu akka kanatti waggaa 4 guutuu ishii bira taa'e. Yeroo abbaan koo dhufu yeroo kan ka'ii hojii hojjedhuudhaan ifatama. Yeroo abbaan koo dhufu immoo ka'ii qo'adhuudhaan ifatama ture. Jireenya waliin fakkaanne dhaloota waliin fakkaanne argitanii. Haa ta'u egaa akkuma kanatti osoo hin jiru gaafa waggaa 4 guunnu kiramtii yookaan yeroo boqonnaadhaaf gara maatii imaluu eegalle. Kan sin ajaa'ibu keessaa uffata babbareedaa harmee kootiif bitte. Maaliifii maatii biratti ani akka nafneef yookaan immoo maatiin isheen anaaf akka gaarii taate akka hubataniif maatii kootiif obbolaa kootiif uffata bitte. Harmee kootiif uffata babbareedaa bitte jechuudha. Ani garuu kaayyoon koo yooman biyya ga'ee maatii koo biratti hafa. Maatii koo bira taa'aadha malee ishii duukaa deebuudhaaf tasumaa kaayyoo hin qabu ture. Egaa yeroo sanas gara ji'a 2 teenye. Sababiin isaas yeroo boqonnaati. Manni barumsaa cufamee waajirri kamuu cufaadha waan ta'eef boqonnaa deeme. Akka namatti tolu jireenyi baadiyyaa. Dhiphina magaalaa sanatti argaa ba'e. Dhiphina gola ishii keessatti argaa ba'e. Obbolaa koo gidduu lafa afannee yeroo rafnu akkam akka namatti tolu. Yeroo sanatti anaaf ispoonjiin mana ishiitirra ciisurra dhugaa dubbachuudhaaf taanaan obbolaa koo wajjiniin keeshaa lafa buufadhee sarrafatu na gammachiise ture. Nan gammade baay'ee jechuudha. Achi ganna waan ta'eef hin qorrasi barii ka'een fiigicha kootti fufe. Abbaan koo garuu ammas fiigicha koo sana akkan fiigu yookaan atleetii ta'uudha hawwiin koo inni guddaa waan ta'eef abbaan koo immoo isa kanan fedhu. Mana barumsaa keessatti akkananii atleetii yookaan immoo gosa ogummoolee jiran keessaa ispoortii irratti akkan hirmaadhu fedhii hin qabu. Waan jedhu kan abuutii dhukkuba laphee qabdi jechuun abbaan koo ispoortii irraa akka nafu na taasisa jechuudha. Haa ta'u miti. Isaas akkan fiigne na gargaara abbaan koo na dhorke jechuudha. Egaa boqonnaan dhume guyyaan cinqii deebi'ee dhufe. Hundumtuu faana deemtii eega. Ani garuu guyyaa deemsa sanaa ganama ka'ee hin deemu jechuun sagalee koo dhageessise. Maaltu ta'e? Hunduma keessaa adaadoon koo tokko baay'ee kan na jaallatu obboleettii abbaa kooti. Amma garuu lubbuudhaan hin jirtu. Lubbuu ishiif waaqayyo boqonnaa naaf haa kennu. Baay'ee na jaallatti. Dhugaadha. Bara kootti namni na jaallatan jedhu. Hamman jaalladhu hin beeka malee hamma namni na jaallatu hin beeku. Ishiin garuu hammam akka na jaallattu nan beeka. Isaan booda abbaan koo ittis hin himne waan ta'eef durse hin deemu. Yeroo nu gaggeessuudhaaf kaan hin deemudha deebi'iin koo. Hundumattuu gaaffii ta'e. Hundumtuu hirrifate. Jecha akkas jedhu ture kanan baase abbaan jedhe. Yoo waan ittiin na jiraachistu sitti ulfaata ta'e ani ufin ajjeesan jedhe. Yeroon kana jedhu hundumtuu hirrifatee jette obboleettiin kun. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Isaan booda abbaan koo akkanatti loluu tokko ta'e. Na rukuchuufis natti qajeele. Maal hadha kee taate?
anu akkati barattee nama guddaa taatu bakka guddaa geessuuf malee akkati asitti deebituuf intala koo jechuun na ifate. Rakkoo koo kan beeku ana akkatti bule abbaantu beekaa ollaan akkam bultee beekaa jedhamti Oromoon. Waggaa 4 guutu rakkoon keessa ture anaa fi anaatu beekaa jette. Booda Adaadoon kun natti siquudhaan maal taate? Maadha rakkoon kee ilma koo jechuun na gaafatte. Anis tokko lamaan miidhaa waggaa 4 hunduma yoon itti muu baadhe akka carraa ta'ee na yaadadha. Surree gurraattii tokko nuffachaa ture. Isayyuu immoo kan sinni bunaa bitti seetanii kan ishii naa kenniti. Safii uffattee tuffattee dhiistee naa kenniti jechuudha. Galata Waaqayyo. Wanti hin darbine hin jiru. Surree gurraattii tokko uffadheen tisheertii wayii uffadhee irraan immoo akka tini wayii tokko akka kootii wayii uffadhee ture. Harka ishii fuudheetanii bakka gona addisa koo sanarraan kaa'e jechuudha. Adaadoon kunis maanni kun ilmoo konaan jette. Mucaa baadheen mana qulleessa. Mucaa yoo bo'u mucaa komaa boossista jettee sookeetii teebiirraa buqqistee na rukutti ture. Kana gidduutti iddoon kun lamaan guyyaa humnaa ol na rukuttee madaa'ee jechuun itti madde jette. Adaadoon kunis imimmaan ija caccalalee obboleessa ishiifitti waamte haadho yoo waan ittiin jiraachistu yoo waan ittiin barsiistu dhabde rakkoo hin qabu anuu nan barsiifadha. Kana booddee dhimmatti alagee gara du'aatti ergituuf qabdaare jechuun sagalee ol fuutee dubbatte. Sagalee sadhumaa kana warri dhaga'an hundumtuu rifatan. Hin deemtu eeyyeen hin deemu. Waan naa gootan hundumaaf galatoomaa jechuun gara abbaa kootti immoo galagalee abbaa na jibbiteetta yoo ta'e ofin ajjeesa yoo achi deebi'e silas nan du'a waan ta'eef jedheen deebiseef. Abbaan koos mataasaa akkatti lafa ilaalee tole dhiisinaan jedhe. Achi mana barumsaa achi fulbaana irratti nan gale mana barumsaa nan eegale. Kaayyoon kun ni guddaa egaa atleetii beekamtuu atleetii fiigdee biyya ishii maqaa oofsistu ture. Kanan karoorsu yoo inni naaf hin milkoofne immoo daldaaltuu cimtuu akkan ta'u. Kana keessatti garuu hawwiin kun ni guddaa yeroo kamiyyuu biyya alaa akkan deemu xiyyaaraan akkan deemu yeroo hundaa maatii kootti yeroo ijoollummaa koo waggaa 9 dura isaan bira ture nan hima ture. Achiin booda mana barumsaas galee fiigichi naaf hin milkoofne. Garuu egaa barumsa kootti fufaa ture. Waaqayyoof haa galatu. Barumsa koo haala gaariin qabxii gurguddaadhaan barachaa ture. Akkuma kana garuu mana barumsaa keessatti baay'ee bakka guddaa argadhe. Ogummaawwan garaagaraa keessatti kutaa aartii garaagaraa keessatti kutaa aartii akka diraamaa hojjechuu akkuma kana immoo kutaa ogummaa shamarranii waan akka daanteelii dha'uu hodhaa waan akkasii keessatti waaqayyoof haa galatu galee jette obboleettiin kun barumsa haala gaariin barachaa. Egaa barumsa tole barachaa jirtu immoo kana gidduutti maatii biratti itti tole moo itti hin tolle laata? Ammas yaa firoottan koo ittuma fufnee seenaa kana ni dhaggeeffanna. Waggaa jalqabaa haala gaarii nan baradhe. Wanti natti badees hin jiru. Mana barumsaa keessattis haaluma bareedaa nan baradhe. Wanta jibbu yoo jiraate mana barumsaa keessaa barsiisonni nama waamanii bishaan nama waraabsifatan tokko nan jibba ture. Akkuma isinii kaase baadiyyaadha kan keenya. Kan manni mootummaan ijaare achuma mooraa mana barumsaa bira waan jiruuf bakka sanatti galu. Yeroo sanatti naannoo keenyatti bishaan boonoo kan jedhamu hin jiru. Haa ta'u malee lagaatii waraabama. Isa kana garuu barsiisonni nama waraabsifatu. Isuma kana irratti barsiisota walii galuu dadhaba jette. Waan biraadha wanti natti ulfaate tokko hin jiru. Abbaan koos waan barbaadu naa guute. Garuu immoo rakkoon kun ni guddaa. Keessumattuu guyyaa facaasaa yookaan guyyaa lammaffoo kutaa aartii yookaan diraamaa garaagaraa dhiyeessina waan ta'eef dafee manatti hin galu. Yeroo sana lola guddaan narra ga'a. Abbaan koo yeroo hundaa raadiyoo dhaggeeffata. Kaleessa sa'aatii kanatti dhufte har'a maaltu si turse jechuun lola natti kaasa ture. Haa ta'u isa kana keessas nan darbee jette obboleettiin kun. Akkuma kanaan nuti hin jiru barumsa koo sadarkaa tokkoffaa xumuree ammas waan hin oolle kan sodaatan du'aa kan hin oolles isumaa akka jedhamu ammas carraan magaalaatti galanii fira wajjin ta'anii barachuun na mudate jetti. Isas tole jette ammoo guddadheera yaannis naaf galeera waan kamiyyuu nan danda'a jechuun gara sana imalte. Waaqayyoof haa galatu. Bakka sanatti garuu wanti natti bade hin jiru.
Egaa yoo tokkoon miidhaman tokkoon hin miidhaman miti. Iddoo namatti toletti immoo karaa tokko qormaanni dhufa. Qormaata tokkotu na mudate jechuun yaada ishee ibsatti. Qormaanni kunis kan na mudate waa biraa immoo miti. Warri jalqabaa kaastanii na dhaggeeffatan hin rifatina na dhukkube. Baay'ee na dhukkube. Kunis bara 2002 seenuuf yeroo jedhu. Baay'ee na dhukkube. Baay'ee dhukkubsadhe. Baay'ee dhukkubsadhe. Isaan booda filannoon jiru gara maatii kootti akkan galuuf. Yeroo sanatti yeroo na dhukkubu baay'een gadde. Maaliif jireenyi koo bu'aa ba'ii ta'ee jechuun an gadde. Isa keessatti garuu waa tokko isiniin himne. Yeroon jalqaba maatii koo biratti deebi'e sana obboleessa tokkotu jira. Abbaa koo wajjin ilmaan wasiilanii waan akkanaadha. Akkas naan jedhe ture. Waan jireenya koo keessaa hin banne. Daandii kanarraa amma qottee mi'aan facaastee hin margu jettee yaaddaa dheenin jedheen. Garuu immoo hin marga jettee yaaddee bishaan itti naqxee taanaan hin margaadhe. Jireenya kee keessattis wanti hin danda'amne tokko hin jiru. Nan danda'a jedhii murteessi. Barumsa keessumatti itti fufe garga deebitee naan jedhe. Isa qabadheen ture kanan jabaachaa ture jechuudha. Achi na dhukkuba gaasa kanarratti gaafa na dhukkubu gara maatiitti hangale. Baay'ee hinduutiidhaafan eeggama ture. Yeroo hundumaa ollaanis naannoonis kan dhaggeeffatu sagalee boo'ichaati. Garuu hinduune kaanoo jira. Dhukkubsachuun koo sababaaf ture. Innis egaa yaa hojii waaqayyoo kana sababa inni godhee akkaataa inni itti mana isaa keessatti na waammachuudhaaf ka'edha. Bu'aa ba'ii amma kana keessa darbee qormaata gurguddaa amma nan jedhamne keessa darbee safuu addunyaa kanaaf samii kanaa gaditti wantoonni jiran danuudhaan. Egaa hinduuti jedhaniituma eeganii guyyaa tokko akka ajaa'ibaa mucaa wasiila koo tokkotu dhufe. Isaan immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii amanatanii mana isaaniitti sagantaatu jira. Nan yaadadha guyyichi roobiidha. Akkas naan jedhe ture. Galgala mana keenya kadhannaatu jira. Akka nafne yoo dandeessite radhu kootu naan jedhe. Achumaan obboleettii koo quxisuu kooti ka'in deemna na wajjin jedhee yoon kufellee na qabdi jedheen fudhadheen ka'ee qajeele. Baay'ee nama ajaa'iba. Seenaa baay'ee ajaa'ibaati. Obboleettii kanarraa kan dhaggeeffataa jirru kabajamtootaa fi hordoftoota maatii furtuu dhalootaa miidiyaa 4 mee yaadni ishee mana sana dhaqxee maaltu ta'ee fi akkasumas itti fufnee kan dhageenyu ta'a. Egaa erga mana sana dhaqee kadhannaa guddaan naaf ta'e. Kadhannaa akkaataa kanaas argeen beeku waan ta'eef obboleessa tokkotu jira. Kutaa wangeelaa naa dubbise. Obboleessi sun immoo gara baadiyyaatti magaalaarraa roon deebi'e kutaatti halaqaa koo ture. Umuriidhaan nama guddaadha. Waanuma qabeenya qabuuf waan hin baranneef akka baratuuf carraa argate malee baay'ee nama guddaadha. Garuu baay'een jeeqaan ture yeroon barachaa turetti. Gaafa nargu nan rifadhe. Inni garuu dhaabbatee wangeela lallabaa jira. Innis kutaa akkas jedhu naa dubbise. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:8 irraa sagalee akkas jedhu naa dubbisee ture. Ati humna xiqqoo qabda. Dubbii koo eegdeetta waan jedhu naa dubbise. Dhukkuba koo keessa taa'een akkasan jedha ture. Waan na beekuu fi duratti ijaan isa jeequuf har'a haaloo naa ba'a humna xiqqoo qabda jedhee kan jedhu hin fudhadhee ture. Akkuma kanaan gara manaatti gale. Gaafa manatti galu garuu abbaan koo eessa dhaqxee dhufte jedhe. Qeegaa ishee abaluufaa maqaa dha'ee itti hime. Maaliif jennaan kadhannaatu jira abalutu kootu naan jedhee dubbadhe. Abbaan koos maal ilmoo koddoo awwaalchaa maa dhabda naan jedhe ture. Argitanii qormaata amma sana keessa darbee amma immoo karaa kana qoramuu natti dhufee jetti obboleettiin kun. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota maatii furtuu dhalootaa miidiyaa 4 mee kutaa lammaffaa keessatti maaltu ishee mudata laata obboleettii kana? Bakka awwaalchaa dhabda jedhamteetti sababii mana kadhannaa deemteef bu'aa ba'ee amma sana keessa darbitee kutaan lammaffaa itti fufa. Yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'aa. Laayik sheer gochuun dagatiina. Yaada keessanis nuuf barreessaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Turtii gaarii.